ani kan irraa ka'uu barbaade waa'ee keenyaati dura tafii dubbatanii yani biyya tana keessatti maajooritiin uummata Oromoodhaati. haa ta'u malee jalqaba maalirraa qawwee kaasuu dandeenya kayyuu san xiqqoo yoo laalle gaarii natti fakkaata. Eenyummaa keenyaan nuuf fudhatamuu dide. Akkuma Oromootu jechuudha. Seenaa keenyaatu dhabame. Kanarraa qawwee kaafne malee jaalanneetii miti jechuudha barasanis. Eegammoo qawwee kaafne booda eenyummaan keenya 1983 akka biyya tanaatti yookaan 1991 akka Awurooppaatti mootummaan dargii eega kufee booda walitti dhufnee mootummaa ce'umsaa ijaarumsan uummata Oromoodhaatiif nuti eenyu kayyuu sanii fi biyyi teenya eessa kayyuu waan gaddaa natti fakkaata. San booda immoo akkamiin teenyeetiin mari'annee dimokiraasii dhugaa lafa qabsiifnee mootummaan ammaan booda dhufuu danda'u yoo filannoodhaan ta'e qofa kayyuu san ABO'nis mootummaa ce'umsaa keessa yeroo hirmaatee waan bu'uura isa qaba jechuudha. Kana booda gaa dhiibbaan garagaraas jiraatu haala ta'ettumoo san keessaa baane waggaa 27 kana keessa maal keessa turre ifittisuudhaaf wanni garagaraa qaabsoo hidhannoodhaa haa deemu malee qaabsoo hidhannoodhaatiin jijjiirama argamsiisuu hin dandeenye hundi keenyaa waliin beekna jechuudha. Maalirraa argamsiisuu dadhabne haalli ji'oopolitikaadhaa mijaawaan turre bara dargiidhaa Suudaaniin mootummaa Itoophiyaa dura dhaabbachaa turte gara Soomaaliyaatiin akkasi deeggarsaatu yeroo ollaalee keenya kana keessa eessatti hirkattee eessatti akka qaabsoo hidhannoo gaggeessuu dandeessu rakkoon hin turre jechuudha. Garuu 91 booda haalli san hin turre. Guutuu ollaalee keenyaa hundaa'u akkuma waliin beenutti mootummaan EPRDF dhuunfatee akka barbaade keessa fiigaa ture jechuudha. Kanaaf ofittisuudhaa fi akkasumatti haalli Soomaaliyaa keessatti daddalatees nuu mijaa'uu dhabuudhaaf waajjirri keenya achi ture achirraa eessa deemne Asmaraa deemne. Kunis maali wal dhabbii jarri lamaa wal dhabee fi dantaadhaaf wal barbaanne amma warra Eertiraatii wajjin. Silaa ugaa dantaaf namni wal barbaada. Gaafa duraa jarri walumaan ta'eetiin waan nu godhe boodarra immoo wal barbaanne nuti. Rakkoon dhalannaan. Kanaatu Asmaraa nu geesse achi booda immoo egaa Asmaraa gatteenye boodas deebinee gaa biyya tana irratti waan dandeenyu hojjechaatiin turre. Akkamitti biyya tana keessatti uummata kana ijaarra akkamitti biyya teenya keessatti deemina. Remote control qaabsoo gaggeessuu hin danda'an. Kana kan hundi keenyaa seenaa keessatti qagarre beenu kana arganne keessa remote control hin danda'amu. Biyya ta'e yoo qaamaan keessa jiraatte hoggante qofa jechuu qaabsota gaggeessuu dandeessu galmaan ga'uu dandeessu yoo qaamaan keessa jiraatte qofa. Fagoo teenyeeti. Hogganni hanga gariin dhokatee haa jiraatu malee jaarmanni haa jiraatu malee hogganni inni ol aanu haa ajaja kennu haa qajeelfama kennu haa waa hundaa adda durummaan hojjetu qaamaan asii ala turre jechuudha. Haa ta'u immoo jijjiirama dhufe saniin jijjiirama qeeroo fi qarreen gaggeessiteen as dhufne taankinaan hin dhufne xayyaaraan dhufne as yeroo dhufnutti hundi keenyaa beekuu qaba kan. Eega gallaboota rakkooleen adda addaa nu mudatan marii keessattis yeroo takka akkamitti biyya tana waliin jiraanneeti waan arganne jabeeffannee fuuldura deemna kayyuu san mari'annee irra geenye. Ammaan booda hidhannoodhaan qaabsaa'uun osoo hin taane mariidhaan waa hunda furannaa jennee jechuudha. Isa kanaatiitu nu jalaa gufate rakkoon jirus asi. Numa warra xayyaaraan dhufe keessaa gariin keenya bosonatti deebineetiin dawaan biyya tanaa qawweedhaa qawwumatti hafuufnuu jenne. Hoggan ammoo beekan. Gariin ammoo Finfinneetti hafne gaa Gullalleetti hafneetiin lakkisaasan nun baasu tanuma of laa jenne. Kun nufi mootummaa jidduutti shakki uume. Garii keessaniin Gullalleetti haftanii gariidhaa wal argitanii miila tokkoon as dhaabbattanii miila tokkoon gamana dhaabbattanii illee ni dhufte jechuudha. Argite? Lakki san hin qabnu inni murteeffatee kutees kute kakute san akkuma itti mootummaan laalee furmaata itti kennu qaba. Inni as jiru immoo nuti akkanatti jirraadha. Kana keessa gaa Oromoon ka burjaajee walii waan qabatu walii wallaalee itti rakkate. Amma deemee maal ta'e ijoolleen hagi tokko galtee hagi tokko ka hafte sanii qaabsoo hidhannoodhaatti fufte jechuudha. Kun ammoo maal ta'e Oromoodhaa fi Oromoo jidduutti ajjechaa fi qabeenya dhabamsiisu waan garagaraa numaatu itti miidhame jechuudha.
kuma lamaa kudha saddeet yeroo biyyatti gallu bara Eertiraa irraa asitti waggaa gallu Oromoo qofaa mi'a galle bara asitti jaarmee Somaaleet ture ka Affaariit ture kan Amaaraat ture ara naannolee kana keessa lolli jira lolli Oromiyaa keessa jiru kun jira yoo jenne hin jiru keenya qofa keessatti hafee jechuudha keenya keessatti immoo Oromiyaa keessa qofa ajjechaanii fi qabeenyi garaagaraa barbadaa'uun wanni adda addaa ka jiru kun nu keessa maaliif ta'e kun akkamitti ta'uu danda'e kan akkamitti cufanna mirgoota gammaa arganne san jabeeffanneetiin akkamitti isatti aanu waa goona kun biyyaan baataa'eetiin hidhannoo malee wanni nu baasu hin jiru jechi qajeelfama kophaa baasa qaabsina hidhannoo irratti kun ammoo lakki hidhannoon nu baasuuti waliigalatti amma mirgoota arganne jabeeffannee fuuldura deemu qabnaa isa jiru kanaatu dhumatini kaan kan immoo mul'annee dhokateetuma asuma keessa jira qaamaan jiraateetiin ka qaabsoo hidhannoo kana qofa lafarra oofus numa jira jechuudha okusaadhatti kun hundi walitti gadi bahee taa'ee if keessatti maali ammatti kan nu barbaachisu kaleessa maaliif qawwee kaafni ammatti hoo qawwee nu barbaachisa akka biyyaatti kan lolluun kun kami ofiin lolaa jirra kan akkamitti irraa aanuu dandeenya jennee teenyee mari'annee kun jalaa goolabamuu qabaa jechuudha isa kana akka keessa keenyaa isa kanaa jechuudha yoo kun hin ta'in uummatuma maajoriitii ta'e kana kasilaa biyyi takka akka utubaatti irra dhaabbatteetiitu ifiifuu gar lamatti bahee ifiifuu wal dura dhaabbataa jechuudha shakkiidha caasaalee mootummaa haga gubbaarra haga gadiitti kan jiran ilmaan Oromoodhaa akka keessa jiran kunis isaan keessaa shakkii garaagaraa ta'etu jira kunis qabsoo hidhannoo tana malee tan baastu hin jirtu jaa maaliif warra ammallee akkuma duritti isin deebiifna naannoon fi wanni garaagaraa hundinuu hin taatu kiblaa gariitti isin deebina yoo jira kana dawaan isaa qawweedha kajuu dibbeen gaammaa seetumamaa jechuudha kanallee lakkii akkasii miti san afaanumaaf jedhanii nuti immoo tokkummaa keenyaan kana qabaannee yoo jennee yoo akka Oromoodhaatti waan hidhannoodhaa kana akka tokkotti ejjennaa qabaatee Oromoon keessa alaan walitti dhufee irraa mari'ateetiin ejjennaa tokkoon fudhatiin isa kanaatiitu keessa keenyatti mooraa Oromoodhaa kan jeeqaa jiru isa kana jeetiin laalaa jechuudha. Isatti aan yoo laalle akka waliigalaatti mariin biyyaalessaa gaariidha. Maali biyyi takka naashinaal biildingi yoggaa jennu akka biyyaatti akka waliigalaatti biyyootii waa hedduu keessa dabranii boodarra biyya jaarratan rakkinni adda addaa xumuratanii dhumarratti waa jaarratan san maaltu nu dhorge keenya kana keessatti rakkoon guddoon jirtu waa lamaatu jira biyya tana keessa wanni maraan martoo lolaa keessa hunda nama naqu haqni haqaatu hin jirre walqixxummaatu hin jirre isa kana akkuma dursanitti funyaan lafatti sirriinne warri isin bulchina kajuu san numa jira mallee wanni hin dhabamu maalirratti afaan garaagarummaa afaanii jira garaagarummaa seenaa qabna inni kun waan laalamuu qabu garaagarummaa alaabaati isii tana har'allee tana alaabuun federaalaa tanaahu ifirraa achi qabanii isuma durii san qabataniitiin teenya tanaa hayyuutu jira isuma sabaaf sabalamoonni ammaan tana akka federaalaatti tana qabna ta fuula dura immoo seeraan sirnaan biyyi waan irra waliigala irratti tolfanna ammatti isuma federaalaa tana haa qabaannu hajuu kanaahu warri gariin fudhataa hin jiran ittis amanaatis hin jiran tana wayyaaneetu nutti fidee teenyaa miteenii ichi qabaniitiin taan leellisaa jiranii jechuudha. Waanuma gabaabaa gara boodaa kanallee fudhanne injifannoo amma gama kaamaatiin dhufe kana walolamma ta'e kana wal saamuudhaatu injifannumaa wal saamuutu jira. Waan garii faarsanii waan garii immoo gadi qabu naannoon irraa qoodan fudhatiin humni milishiyaattis haa ta'u humni addaattis haa ta'u akka waliigalaatti naannoon lola kana keessaa qoodan fudhatan hin jiru. Kanallee akka tokkotti injifannoo wal saamuudhaa fi wanni garaagaraa hundinuu mul'ataatiin jira jechuudha. Waan akkanaa kana hundaa'u akkamitti irraa aanuu dandeenyee yoo laallu yoo teessee marii biyyoolessaa kana gootee mari'atte qofa. Seenaadhaa, alaabaadhaa, afaanii waan garaagaraa kan garaagarummaatti qabnu kanarratti fi waan dabre keessatti waan dabre irratti maaliif garaagarummaa qabna isaan waan goota jennee faarsan qaban nuti immoo san gootaa miti akkitti ta'e kana jennee waan dubbannu qabnaa jechuudha.
fakkeenya biyyoota addunyaa adda addaa kan teknooloojiin guddatan kanaas hoggaa laallu waan dabre walii fudhataniiti bara mana barnootaa keessatti barsiisaa jiran. Seenaa hamaas seenaa gaariis dabre inni sanii waan dabre garuu immoo barnoota irraa argan. Kanaaf kaafama malee waan dabre saniif sirna dabre santu hojjete dabre inni hunda keenyaatu itti miidhame akka biyyaatti. Kayyuu san akka waliigalaatti fudhanneetiin fuuldura deemnaa jenne malee isa saniini dhaloota ammaan tanaa kana adamnaa akka isaan kun itti qaanfatan goonee mataa wal qaqqabachiifnaa jechuudhaaf miti. Waan dabre wanni irraa laallattu ati waan gaariidhaa fi waan hamaa wal maddii qabdee laaltee isa hamaa akka hamatti fudhattee seenaadha. Seenaa dhugaadhaa san qabattee deemtaa jechuudha. Seenaa warri biraa sii barreesse osoo hin ta'in seenaa kan kee ka isa dhugaa san qabattee deemtaa jechuudha. Isa kanaatu fudhatamuu dadhabame. Dhiifama. Kanaaf maal jennee walaallu waan dabresa wanni akka seenaadhaatti if booda deebinee oggaa laallu. Akkuma waan Itoophiyaa qoftiin haala seenaa akkasii qabdu biyyoota garagaraatu seenaalee adda addaa qaba. Seenaa gaarii fi hamaadhaas qaba jechuudha. Hundaa immoo kan keenyaa hundinuu bakka irraa dheeyus hin qabnu waliin qabna gayyuu san yoo walii fudhatamuu hin jiraate rakkoon hin jiru. Rakkoo sabaaf sablammootaatu jira. Daangaa irratti naannoo fi naannoo jidduus rakkootu jira. Kun hundinuu akkamitti furama? Mirga walii beekuu qofaanii furamuu danda'a. Sabaaf sablammoonni biyya tana keessa jiran hundinuu yoo beekamtii walii kannanii mirga walii beekan rakkoon hin jiru. Kanaatu dhabame. Carraa argametti keessattuu waan nagaa yeroo gaaddisa Oromoodhaa ijaaruudhaaf ammaan dura marii goggoonee warri yeroo sayyaadettan waan nagaa irratti jennee waan dubbanne qabne waan afaan irratti jennee waan finfinnee irratti waan 15 moo akkas waan irratti walii gallee keessa keenyatti jennee dubbanne qabnaa jechuudha. Keessaa waan nagaa kana hoggaa laallu Oromiyaa hoggaa fakkeenyaa fudhannu baay'ina uummataatiin handhuura biyya tanaati. Garuu kana nagaa humna Oromiyaa keessatti kabajaa uummataa tiiksu akka baay'ina keenyaatti hin qabnu jechuu dandeenya. Kallattii afraniinuu nutti bu'aniitu nu boochisaa oolan. Garuu kabajaaf itti goonee akka Oromiyaatti waan silaa qabnu san leenjiyannee qabaannee nama biraatti weeraruudhaa fi saba ollaa keenyaatti dhiiboo osoo hin ta'in nagee Oromiyaadhaa san kabajaatti godhuudhaa fi ollaa keenyaa wajjin wal kabajaadhaan waliin jiraachuun barbaachisaadha yoomuu kayyuu san yoo haala san akka deemamu taate uummata keenyallee mataa wal qabachiifne jechuudha. Yeroo adda addaatti yoo ka fudhannu taate haalli amma lola gara kaabaa kanatti nama tokkoomsee fuula olaa deebisu malee keessa keenyatti os deebinee ilaalu naannoo fi naannoo gidduutti fi rakkinoonni adda addaatis jira jechuudha. Kanaas if keessatti Oromoon mari'atee waan itti aanu akkamitti ollaa keenyaa wajjinis jiraanna jechuudha. Marii bal'aa if keessaa yoo ka fixatu taate ka isatti aanu ka garaagarummaa akka biyyaa qabnu san waan fixachuu hin dandeenyeef hin qabu jechuudha. Bifa waliigalaatiin ammoo mariin biyyaalessaa kun barbaachisaadhaas waan haala yerootii wajjin ka ta'uus qabu duraanis deemaati ture ammallee waan daran fardeeffameeti deemuu qabu hajuun qaba fayyaa ta'a.